yoo maal goone soomni keenya fudhatama argata. Egaa qabxiiwwan gurguddoo 4 qabadhee isiniif dhufeetan jira. Kanaafiyyuu hundi keessan obsaan viidiyoo kana ilaaluudhaan sagalee kana immoo dhaggeeffachuudhaan barnoota guddaa kana irraa baradhaan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatinaa. Barnoota wajjin turtii gaarii. Egaa qabxiin jalqabaa gad of qabuudha. Egaa aangoo barbaanne yoo qabaanne olaantummaa keenya eenyurrattiyyuu agarsiisuu hin qabnu. Sooressa yoo taane abbaa qabeenyaa garagaraa yoo taane olaantummaa keenya hiyyeessa irratti agarsiisuu hin qabnu. Guddaa yoo taane isa xiqqaa irratti olaantummaa keenya agarsiisuu hin qabnu. Sooma kana keessatti gadi of qabuutu nu barbaachisa. Yoo gadi of hin qabne, yoo gadi of hin buusne, yoo rabbiif hin bitamne soomuun keenya dogongoradha jechaadha. Garaa qullaa hooluu miti. Hin nyaatiin ooluu miti. Hin dhugiin ooluu miti. Wanti guddaan gad of deebisuudha. Gad of deebisuu qabna. Maal godhaa akka jirru, maal dubbachaa akka jirru yaaduu qabna jechaadha. Gad of deebisnee qolee keenya garqabnee harraba keenya sassaabnee gurra keenya qabannee ija keenya hidhannee rabbii tokkichaaf bitamnee sooma kana hin soomnu yoo taane soomni keenya bilaashadha jechaadha. Eessa yoo deemne maaliyyuu yoo goone wanta barbaade yoo dhufee nu qunname yookaan immoo wanti barbaade yoo raawwate gadi of qabuun dirqamadha jechaadha. Dirqamannaan dirqama isa guddaadha kun. Gad of deebisnee gad of deebisummaa isa nuun gadi barsiisuu qabna malee olaantummaa keenya isa irratti agarsiisuu hin qabnu. Akkamiin gad akka of qabanillee warreen hin beekne barsiisuu qabna malee irratti daballee olaantummaa keenya mul'isne isa hin beekne acuucuu yookaan immoo gad deebisuu miti. Gadi of qabne rabbii fi rabbi tokkichaaf bitamuu qabnaa jechaadha. Egaan qabxiin keenya inni lammaffaa immoo waan gaarii yaaduudha. Egaa dhalli namaa waanuma yaadu gochaatiin raawwata waan ta'eef wanta yaadnu bilchinaan itti yaaduu qabna. Wantoonni hamaan sammuu keenya seenanii nu jeequu hin qaban. Wanta yaadnu sana jabeessinee waan gaarii fi gaarii qofaa irratti xiyyeeffannee yaaduu qabna. Fakkeenyaaf ollaan keenya hin qabu ta'uu danda'a. Ollaan keenya waan ittiin sooma kana hiikuu ija keenya eeggataa jira ta'uu danda'a. Yookaan immoo harka keenya ilaalaa jira ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu nuti immoo maal gochuu qabna ree? Isa qabnurraati isa hin qabnee fi kennuu qabna jechaadha. Akkasuma immoo wantooti nuti yaaduu qabnu wantoota rabbiin gammachiisan kan qalbii namaa hin xunne, kan qalbii namaatti tolu, kan yaada namaatti fudhatama gaarii qabu, kan dadhabaaf gargaarree yookaan immoo isa harka qalleessaaf isa qabnurraa yoo kennine innillee nu heebbisa. Rabbiinillee isa kanadha kan inni jaallatu jechaadha. Kanaafiyyuu akkamittiin wanta kana raawwachuu qabna jennee waan gaarii kana yaaduu qabna malee hollaan koo hin qabu, hiriyyaan koo hin qabu, maatiin koo hin qabu, namichi kun hin qabu jennee akkamittiin nama kana gargaaruu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffachuun waan gaariidha. Waan rabbi jaallatudha waan ta'eef soomni keenya akka inni fudhatama guddaa godhatu nuuf taasisa jechaadha. Tariitii ittoon mana keenyatti hojjetamu kan nyaanni mana keenyatti hojjetamu fooliin isaa yookaan urgaan isaa hollaa koo warra hin qabne goo waan danda'uuf jettee yaaduu qabda. Kanaafiyyuu maal gochuu qabda ree? Isa qabdurraati hollaa keefisaa ta'u nama harka qalleessa ta'ee fi irraa iruufii qabda yookaan immoo irraa laachuufii qabda jechaadha. Waan keerii akkasii yoo hojjenne soomni keenya fudhatama argataa jechaadha. Egaan qabxiin sadeeffaa immoo seeraan kadhachuu yookaan immoo solaachuu kan jedhudha. Egaa sooma kana keessa solaanni meeqatu jira? 5tu jira. Solaata kana 5 seeraan solaachuu qabna. Yeroo isaa eegne jechaadha. Yeroo kadhannoo maal jennee kadhachuu qabna?
waa'ee cubbuu keenya isa darbeef dhiifama, waa'ee jireenya keenya isa dhufuuf immoo Rabbi akka inni waan gaarii nuuf godhu, waan keerii qabu akka Rabbi nuuf kennuuf kadhachuu qabna. Warreen dhukkubsataniif akka isaan fayyaniif kadhachuu, warreen lubbuun hin jirreef lubbuu isaaniif akka isaan jannata seenan Rabbiin kadhachuu, lubbuun isaanii akka isheen baraaramtu Rabbiitiin kadhachuu qabna jechaadha. Yeroo kadhannu keessatti yaa Rabbii koo hollaa koo ajjeesii yookaan fira koo dhukkubsachiisii, namichi kun akkas na godhee ture, namicha kanaaf illaatiin yaa Rabbii koo hiriyyaan koo akkasii narratti raawwateera jedhanii kadhachuu osoo hin taane dhiifamadha waan ta'eef dhiifama gaafachuu fi dhiifama fudhachuudha waan ta'eef maal gochuu qabna ree? Yaa Rabbii namni eenyuyyuu haa ta'u addunyaa kanaaf dhala namaa hundumaaf dhiifama godhi, anaaf garbicha keefillee yaa Rabbi dhiifama godhi jennee waa'ee dhiifama, waa'ee jaalalaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee tokkummaa kadhachuu qabna jechaadha. Yeroo kadhannu kana keessatti jechaadha waan keerii qabu, waan Rabbi jaallatu jireenya kee keessatti warreen darban keessatti si gaddisiiseera yaa Rabbi, waan hin taane hojjedheera, waan ulfina keef immallee hedduu raawwadheera yaa Rabbi, kana keessatti dhiifamni keenaaf haa ta'u, jireenya koo afan keessatti immoo milkaa'imni, jijjiiramni, guddinni, wanti keerii qabu, wanti lubbuu koofillee jannata akkan ittiin seenuufi yaa Rabbiti waan gaarii naaf kenni jennee yoo kadhanne Rabbiin sooma keenya nurraa in fudhata. Garaa duwwaa ooluu miti, garaa duwwaa dheebochuu miti. Inni guddaan waan keerii qabu, waan Rabbi jaallatu hojjechuudha. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu yeroo kadhannu yookaan yeroo solaata godhannu waan gaarii kadhachuu qabna. Jireenya keenya isa darbeef dhiifama, jireenya keenya isa dhufuuf immoo araara kadhachuu qabna jechaadha. Egaan qabxiin inni arfeffaa immoo Rabbitti gammadu. Sooma kana keessa wanti garagaraan nu mudachuu danda'a. Tariitii maatiin keenya nu biraa dhibamuu danda'u, tariitii hiriyyaan keenya nu biraa dhibamuu danda'a, rakkoon garagaraa nu qunnamuu ni danda'a, tarii namni nuti jaallannu nu jalaa boqochuu yookaan nu jalaa du'uu danda'a. Gaafa kana yaa Rabbi maaf akkas goote, yaa Rabbi maaliif kun jireenya koo keessatti raawwate jennee gadduu osoo hin taane Rabbitti gammaduudha. Alhamdulillah galata kee yaa Rabbi, waan gooteef situ beeka, kan dachee kanarratti fide yaa Rabbi sidha, akka inni dachee kanarraa deemus kan taasise yaa Rabbi sidha. Kanaafiyyuu yaa Rabbi galanni ulfinni siif haa ta'u, lubbuu isaa naaf maari, lubbuu isaa bakka boqonnaa qabu naaf kaa'i yaa Rabbi jennee Rabbitti gammaduu qabna jechaadha. Rakkoon garagaraa nu qunnamuu danda'a, tariitii bakka hojiitii rakkoon nu qunnamuu danda'a, tariitii maatii keessaa rakkoon garagaraa nurra ga'uu danda'a. Gaafa kana maal gochuu qabna ree? Keessi keenya, lapheen keenya, afaan keenyaan osoo hin taane garaa guutuudhaan, garaa gammachuu qabuudhaan gara Rabbii keenyatti galata keenya dhiyeeffachuu qabna jechaadha. Maaliif Rabbiin waan gaarii malee waan hamaa jireenya keenya irratti hin fidu. Tarii nuti nama ijaa taanee fi wanta hamaa nutti fakkaachuu danda'a, waan keerii hin taane nutti fakkaachuu danda'a. Garuu Rabbiin akka nuti rakkannuuf yookaan immoo akka nuti Rabbi irratti gungumnuuf nurratti hin fidu. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna ree? Galata kee yaa Rabbi, galata kee yaa Rabbi, wanta dhufe kana hati beektaa, yaa Rabbi wanta tahaa jiru kana hati hin agartaa. Kanaafiyyuu galanni siif haa ta'u. Yaa Rabbi situ kenne, situ fudhataa jennee gammachuu guutuudhaan, garaa qulqulluudhaan Rabbitti yoo gammachuu keenya dhiyeessine gammachuu caalu Rabbiin immoo gara jireenya keenyaatti fida jechaadha. Kanaafiyyuu garaa qulqulluudhaan Rabbitti gammaduu qabna. Yoo kana goone soomni keenya guutummaa guututti nuuf fudhatama argata jechaadha. Kanaafiyyuu Rabbi warra bilaasha soomu osoo hin taane warra soomni isaanii fudhatama argate jireenya isaanii dabarsan, dhiifama argatanii jireenya isaanii dhufuuf immoo araara argatan Rabbiin nuuf haa taasisuun jedha. Viidiyoo kana warreen dhaggeeffatanii xumurtan sheer gochuu hin dagatina.